ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ qulqulleessuu fi akkasuma qaamni saalaa sun akka jaarsisiitti mi'aawuuf gara biraati. Leelaa fichillee wayii kabiraan qaban. Kanaafiti kanaaf dooti guyyaa tokko itti fayyadamtee waan kana awwa xiqqaatee guyyaa sadiif okee qaamni si akkas jira. Torbaan keessatti namtichi guyyaa sadi caalaa maal godhaa waliin rafa silaa waayuu harree wayii rafaa ramoo nama wajjin rafaa ramoo. Gabiraa waan jettu qabda. Ayyee ishi kan dubartii yoo akkas jenne kan guyyaa sadii alaala. Kadhiiraa hoo qoy. Kadhiiraa. Torbaan guyyaa sadii bara warra ijaazaatu wal argaa jaarsaaf jaartii miti doktor. Wallaahi. Minoo nagnoo. No dhugaa dubbachuudhaaf torbaan guyyaa sadii ol kan isii waliin ciisu ta'e kuni fedhii illee ta'u dhugaa dubbachuudhaaf. Rakkatee koraa namni jaartii fuudhe guyyarraa jaartii wajjin yoo hin ciisne mindin no wanni fuudheefu. Taada akkuma kiyyaara olii gad deemanii rizqii fi ari'atu wayyaa jecha bargalata. Amma seenas riitirraa akka itti isa keenya dhaggeeffannaa mee jirana qoyyaa. Meesa keenya nutti. Inni kun manoorra dhiiraati. Ayyee. Guyyaa mara wajjin. So inni kun kan dhiiraati. Hoy milkii as biratti Dr. Filaan Angaafii Kabalaan. Dr. Muhammad jedhamu tokko jira beektaa mucaa saahiba kiyya Facebook irraa waa'ee fayyaa kanarraa barreessa sii galee. Namni tokko wal qunnamtii saalaa ka godhu yoo taate guyyarraa yoo gizee 4-5 ka godhu taate miidhaa fidaa jedheen. Yoo haqa ammaa lubbuun jiraattee ka poostii kana dubbiftu taate eeyyati miidhaa qabaa jaatti guyyaa 4 yookaan immoo guyyaa 3 godhaa jedha. Garuu waan ammati jettu kana namni eega nyaatee booda fedhiin guyyarraa itti ka'aa guyyarraa hin godhaa jechuudha. Kanaafuu gama saayinsii. Isin guyyaa irraa ka jedhu wal nama mormisiisu jedhu. Guyyatti yeroo meeqa ka jedhu raayyuu mari'adhaa dhiisa. Yaa inni beeku beeka. Isa kana taadee bulaa inni kun warra dhiiraati. Kanaafuu isa warra dhiiraati jechuudha. Okay. Kan dhiiraa nutti himimooti koo. Inni kun warra dhiiraati qophaa'ee laal isa kana ol sirriitti si ibsaa akka sirriitti isinii galu akkasumallee isiniin galu. Laal milkii waa takkitti bichaa jedhu osaati seeraan ibsiniif. Wallaahi qaldiidha. Wallaahi dhuga basitti ba'a. Dhimma qulqullinaa takka dhimma wal qunnamtii saalaa lama dhimma jaarsaaf jaartii sadii sii galee yeroo ammaa kana keessatti namni kamiyyuu kijiba tokko maletti seeraan miidiyaa irratti doktorri isin barsiisuu argite afaan hin banina callisaa irraa baradha. Milkii doktor Naafiyaa Digeetullee maaliillee baradha. Dhugamatti dhimmi jaarsaaf jaartii hedduu gargar baasu yoo jiraate waan kana waan nyaatan dhabanii biddeenaaf amalallee wal dadhabaniiti miti. Halkan wal gammachiisuu dhabdee wal mana keessaa yoo gad hin tolle bahee deemee alaa riskii ofii shakkalatuu danda'a inni. Gaafa kanammoo isiin hin feetu nama waan ta'eef. Lammaffaa jaartima isaa kana namni hir'ina isiin qabdu itti himee sii galee wama isiin fooyyeffatuu dandeettu fooyyeffadhu jechuudha dhaqee ka biraatitti haraamaan diramu yookaan ammoo deemee niitii biraa fuudhuuf furmaata godhata. Akkas ta'uun qabu. Namni erga bultii waliin ijaarate sii golaba. Namni bultii eega waliin ijaarate jaarsaaf jaartii jechuun laal tisheertii kanarra jaarsaaf jaartii waliin aanu. Rabbillee akkas jedhe. Itti muudha yoo inni hir'ina qabaate qulqullina isaa yoo ilkaan isaa seeraan hin borroshanne yoo rifeensa qaama saalaatiif rifeensa bobaa isaa seeraan hin sirreeffanne yoo uffanni isaa ka hafuuratti dha'u isiilleen akkasuma jaarsaaf jaartii yoo ta'e waliin mari'atu walitti mu gargar ba'ulleen furmaataa miti. Deemtee isiilleen dhiira biraa soqatulleen furmaataa miti. Innillee dhaqee nadhoo biraa soqatulleen furmaataa miti. Furmaanni rabbiyyuu jaarsaaf jaartii wali aansee jira waliin mari'atu. Qulqullina irra rakkoo qabataanaan itti himu. Isiilleen qulqullina irra rakkoo qabataanaan itti himu. Akka amma milkiin jedhu kana infekshinii garaagaraa yoo qaban illee taate yoo qaama isaanii keessallee axabbabuuf asafa'u inni jedhu kanallee yaalaan waan furamullee yoo taate yaalaan furatu yookaan sanuma keessa yaa rabbi barakaa nuu kaa'e jedhanii isiin isima itti dabbaramu doktor itti fufaa isee. Dabalatan keerratti waa dabaluu barbaada waan kana torbaanii guyyaa tokko barsiisaa ture isin dura jechuudha waa'ee jaarsaaf jaartuu fi boofreendiif gaarfeendiillee tokkuma jechuudha. Zoro sanuma.
Kalli walli boyfriend girlfriend gizee takkitti walitti jedhanii tarasuni itti tolche dabbarti zaidi wal bakka jedhanga ka jaarsaaf jaarsa kanarratti tokkoffaa feeling hundayyuu ka fidu qulqullina jechuudha bakki bar seksiidha yookiin bakki waliin rafuudha kan biraati hin geenyechi achi gahuudhaa fi proosijarii guddatu jira jidduu kana jechuudha argitee akkuma ati jette fakkeenyaaf intalli takka hiriyaa isaatti heerumuudhaaf yookiin inni isii fuudhuudhaaf dursanii wal argan fa'aa yeroo ammaa dubbii gaala bira yoo son geenne nama sana hawachuu ka dandeessuun tokkoffaa akkuma matette walitti waa dubbachuudha qulqullina irraa eegala dubbiin qulqullina irraa hojjennu tokkoffaa gaafa isa bira dhaquudhaaf deemtu yookiin innillee si wajjin rafuuf deemu ilkaan isa sirriitti warrashachuu qaba ittima isinillee ittimti koolgeetii olii kennanii deemaniitiin ilkaan isaan sirriitti rigatan. Taaptaap godhame guys qaqqabaa jira. Taaptaap godha guys. Okay. Second. Ergasiin booda rifeensa bobaa jalaa irraa eegalee qaama saalaa hundayyuu haadachuu qaba. Okay? Third. Okay? Third waan akka urgooftuu isiinillee innillee xiqqooftuu godheetiin yookiin waan akka maastikaallee akkas chewingaamii maal kanneen fayyadama walitti dhufanii ergasiin booda qaamaan walitti haasaatiin osoo waliin taphatan fa'a namni akka tuttuqee hin jiraanne bakka warman pol godha wal dhungataa achi bakka ganaadha. Si galee gaafa kana qaamni si kun hin urgaa laale qaamni isaan urgaa qaamni si kun hin urgaa shittaan tokko dhahu ilaali shamara garii yoo akka laaltu ispoondaa isii maal fakkaata laal hiniin isii maal fakkaata garuu yoo akka maddii baatu meetira lamatti sitti dhaajaan afaan isii si galee waan waggaa tokko rigatiin hin fakkaatu namoota akkasii yeroo san immideetilii isaaf hojiin kan kee si cufamaa achitti dhiiftee biraa deemtu fa'a namoota achitti gara fagaatee sireeffa biraa deemu jira dhiirillee akkasuma namoonni tokko bakka akkasi firiizii fadasee uffata bareedaa maal jira garuu afaan isaa zabaala baladiyaa kana fakkaata laal sii galee badaa kana jira dhugaa jirtu sun timaan seriously keessattuu akka afaanii kan bakka biraa caalallee akka afaanii badaan hin jiru badaa akka hin jiru especially galgala bakka biraa waa dhaqee funyaanii dhulla taaree silaallee yaa galgalallee yeroo rafanillee goroshachuu qaban before sleep yookiin osoo gara algaan deemne jechuudha tokko kan sadaffaa dammoo gaafa kan hundi godhanii wal tuttuqanii bakka sangaanii jedhan bakka isa irrattillee yoo dubartiin keenya cimtuu hin taane yoo namichi keenya cimaa hin taane xiqqoo jedhee gargar deemutu dhufaa bara namni eega walitti dhufee jedhee fedhii olii eeguudha dhiirri keenya dammoo rakkinni isaa የሴቶች ስሜት መጠበቅ አልችሉም ኤጉ ደንደኔ ፍዲ ዱበርቲራ ስንት ማለት yes seriously ዱበርቲ ከነ ፍዲ ገኒ ጫላ ኡመት ብራው ኡመት አበሻቱ ከነ ጫላው ኡመት ቢያራት ጫላ ይጋር ካንኪ ከፊት ፍጠቴና ደቂቃ ለመከሰት ጫዲሰሻል ወይ ይፋ መካፋን ከራሱ ኪያ ፍጠቴ እንጀዱን ሲጋዬ እንጀዱን ጋፋቹ ቀብደበር ይመጃላላ ዲያ ያቱኒ Kasa ubu makadi rabandese wondersa irragar galera halal ibi irragar galera fabar diye sakta gara galani tigale chanato ene sirri mit mali even yo dandese tursisu yali kanke tursisi kaisi fitatte osin fitatte osin jette wali tasa fitatte osin jette mu fitachu yali okay yo fitatte induare akami tursisan gara funyaanii osii fatamu gara no bisadis guyyaa biraati amma kan to yoo tidana akami tursisa yaagi waan harka kee jiru miti maal taatan doktor baay'ee daddaa nagraan sittima yo soballe jechuun akka namni natti metti yeroo gubuu barbaadu doktor sabta gaggare yaa itti bilbiltee xiqqoo inni gootu taani no tursisu kalleera koy indoom raajii qabdanii jechuu harreechu shamarran illee akkuma dhiiratitti fixatanii kana qabna laal maslaata wayna salpata wala kiya zaran ne kiya shamarraalee bareedaa nasri mikkeja ennun ala dubaran jaru wala isna saarta jannam beetu miskina rabbi yimma kanin jiru baratanii as fide wallahi amma no asbara kilir ko bira darbi tursiisu dandai inni kofi aga kaisi dufu fi jette akam gode gaafsirra gaafa sii deemsa laal fakkeenyaaf gaafa walqunnamtii saalaa raawwattu kan kee dafee si dhufta fedhii yoo ta'e ala baas sii galee qilleensi fudhachiisa. By the way, dhiifama naa godhaati ani asirratti waan akka kanaan tanaa ta'uudhaaf
Hundi namaatu namni wallaalan jiru Dooktar Dhiifama. Hundi namaan beekaa yoo ta'e jedhame wanticha ammaa ibsan. Maannim ሰው ያውቃል ባይዘው ያ beekaa አንዳንድ ሰው የሚያውቅ ከሆነ እንጂ ማንም ሰው ያውቃል። እያወቅን ብንጠይቅም እኮ ሌሎቹ እንዲማሩ ነው የሚፈለገው አይደል? ያ namni hin beekne hin jiruuti nas harka kiyya jira nasriyaanu bakka dubartiin fedhiin fixatti minam jetsan ta'een fixatti sirritti laal gaafa waliin ciiftu sii galee fedhiin isii sirritti dhufuu qaba. አይ ቆይ አድራሻ ልቀይር ነው። እሺ እትፉ ዶክተር ኦኬ kanaaf amma isa kanarraa isin dubbadha. Wanti kun miira qofa laallata dubartiin laallatu. Live line guys. Asiin dura jechuudha. Viidiyoo tokko hojjadhee ture. Warra dhiiraati jechuudha. Namoota baay'eetu keessaan dhufeeti waan kana fayyadamaa jira product jechuudha. Maaliif dura keessaa dhufan na gaafatan. Especially ijoollee abashaa kun sirri fudhata waan kana. Keessaa dhufan na gaafatan. Garuu waan kana immoo gara paabliikii ol baasa jechuudha. Ol baasa jechuun wanta jira fayyadamaa dheen. Almost amma faranjii biratti yookiin araba biratti kun waan guddaadhaa miti. Garuu nama kenna gaafa waan meeshaa dhiira jabeessu jettee ati namatti himtee jettu akka nama safuu cabsee tokkos ilaalan gargar ba'uurra waan kanaan waan jechuun hormoon isaa sirreessee jaalalli isaanii obboruuf itti fufee jedhe hedduu gaariidha jedheetii yaadeeti si gare maaliif namoonni baay'een tokkoffaa sundaasimitti galchanii jechuun maaliif jinni wajji dhufee ta'u gurbaa qura muuziqaa sirbaa dhaqee keeshee gudoon itti gallaan quraana jira. Hamzaa lamni wata dhaggeeffatu. Shiyam dana qara'uu dhufeen si'ee jechuudha. Wallaa bakka jirtu akkasitti nafe laa. wallahi Maal rakkoo qaba wantichi jira kan itti qara'anu Hamzaan ati maal balleessite ummata keenya bilisaan tabaarsaa jirta. Kun gastii miti laayivii banadhu tuba kottu kun gastiidhaa miti Hamzaa gastii seetiin asii dhufuuf ture inni. Eenyu? Kanaaf laalisiin xumuraa. Qoy haa dhufu qoy. haa dhufu tamaaruu qaba sheekni tamaaruu. Assalaamu alaikum. Nan saalfadha wallaahi nan saalfadha. Maal saalfadha wantichi waan nama saalfadha. Ana bira nama meeqa jira beektaa nama 1,700 kan nama 1,700 saalfanne Hamzaa maal sele oleeno. Argaan jiru kaajaan argaan jiru isaan. La kabajnaan Oromoo kabajuudha malee kun waa'ee fayyaati jammar kabajaa maaltu fide maal rakkoo kan inni qabaatu danda'ama ka reefu banaanaa ittisa. Ustaaz salaam alaikum. Inni inda'um jechaadha Hamzaan inda'um dur qaraatii keessatti dabarsee waan ta'eef viidiyoo sadii inni kennu sheeka wannaan jedhu namni yoo ijoollummaa irraa jammare banaanaan seeraan kaffeedhaatiin akka limbii qabduun guddataa dhufa malee akka jaartii fuudhanii yoo jammaran yellam inda'um. Doktor gaafii qaba gaafadha barreeffama Hadiisa dhiiraa wayii dhaggeeffataa irraa. Ustaaz salaam alaikum. Waalaikum salaam. Isa doktor akkam? Fayyaadha akkam baga naga jiraattan. Baga naga nuyi akkam eegaami? Baga jira alhamdulillah. Akkam afiyaan? Wallahi alhamdulillah. Qorichi kun jalqaba namni itti kennuufi qabdu bulleessa nasriidha kennuu qabda. Amma kun kiisii keessa maqaa amma kun kiisii keessa qabu walaa. Kan beeku kan nama wanni taate. Jaartii takkittiif kan jiru iyyuu ngaa kan biraa yoo jaartii lammaffaa na fuutan qoricha fedhe naa kennu. Ennaa waa'ee keenya kan dhagaartan natti fakkaate ustaaz yoo as jala jiraattan. Jira bar. Qoricha dhalatoo walee jira garuu guyyaa isaa irra darbee rakkoo narra ga'uu danda'a. Maal qoricha dhalatoo? Hubachiisii seeraa Hamzaa hubachiisii seeraa. Mee akkamitti ilaaltan qoy ustaaziin yaada nu haa kennu wallahi yaada ustaazii irraa fudhanna gaa wallahi. Rakkoon qabu doktor waan irra jirtan naa ibsimee gabaabsiiti waan maaliiti? Ani wanti irra jiru waa'eedhuma hin jiraa miti jireenya kanarra wal barsiisaa jirra dubartii dhiirri sababa maaliif gargar ba'u sababa qulqullinaati moo sababa fedhii wal baasuu dhabuuti moo maaltu immoo kana maaltu immoo dabaluu qabaa jennee wal barsiisaa jirra waa'ee kanarraa jechuudha. Aywa. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Eshi fakkeenyaaf jaartiin tokko jaarsannee kan jettuun yoo isin maal taate yoo isin maalirraa yoo isin isarraa maal dhabdee na hiiki jettiin jalqaba kanaa dubbannu. Jaarsaan tokkoffaa na hiika jettu dubartiin takka
erga dhiiraaf dubartiin erga walitti dhufanii tokkoffaan guddaan rabbi nu adiisu laal wantummaan jaarsa dubartiif dhiira walitti dhufaniif tokkoffaa waliin nyaata nyaatanii waliin bashanii makiinaa abbasin deemuudhaaf miti. Ilmillee kanatti aana waliin rafanii uumama kaa waliin rafanii fedhii yoo waliin eeguun taane yoo inni akkasiin barbaadisanitti isii fedhii baasuu hin dandeenye ta'e eeddee yoo dadhabdee ciqiciqee mataal sii galaanti ciqiciqee mataal bazii mangan waan jiran na caannacha dubartiin jechuudha. Kana san jettu bakka hin heddii dadhabdee yaafkaan waan isaan irratti lololtuun ootu qo'ette immoo kanas hin barbaadu na hiikettiin. Kanaaf yoo inni fedhii isii neenne yoo akka barbaadu sanitti fedhii isii hin baamne ta'e uuma gochuu hin dandeessu. Siin filannoo isii deemtee na biraatti heerumte jiraachuu. Maaliif nyaata yookiin bashan dhabdeetiin mana haadha abbaatiif itti dhumne waan ta'eef. Ulfaatu galatoomi doktor jecha kan keessatti siifan dabalaati. Dubartiin tokko yeroo haadhaa fi abbaa obboleessa obboleettii dhiiftee jaarsa bira deemtu biddeena dhabdeetii miti. Haqiiqatan waan jiru kun sigalee miti. Wajjin rafuu fi inni sitti gammaduu fi sitti gammachuu argachuuf tokko jedhu. Lammaffaa immoo gama shari'aa islaamaatiin wal qabsiisnee yoo dubbanne dhiirri tokko dubartii wajjin rafee wal qunnamtii raawwatee yoo fedhiin isaa dura bahe kan isii osoo hin bahin yoo kan dhiisee deemu ta'e haraama wanti kun beeki. Isiidhaaf illee guutuu qaba. Kun shari'uma dubbataa beeki. Wanni akka amantii islaamaa miira namaa eeguu fi kabajaa namaa eeguu inuma jiru addunyaa kana gubbaa. Dhiirri tokko amma fakkeenyaa fi dhiirri tokko shamara wajjin rafee yoo fedhiin isaa dafee kan dura bahu ta'e yoo isiin hin gammanne soso'uun dhowwaadha. Kanaaf wanni barbaachisu maali? Haqqii isii guutuu hamma ta'etti haala kamiin akkasiin fedhii isii raawwatu isii gaafatee haqa jiru barkuun. Waan hafa jiru dubbachaa ture illee duratti jechuudha argatanii ustaad gaafachuu qabaa jedheen geeffatte moo geeffanne jedhee isatte moo jedhee gaafachuu qaba malee tofiitti qofa geeffatee surree ol deeffatee okkupaanti ol deeffatee irraa zoor jedhee ol rafa ta'e kunis rakkina fidaa jechaanii ture. Argatanii maaliif inni yoo danda'e jedhee ilaalan ishee dura fixachiisuudha. Haga danda'e ofii tursiisee. Asumaanuu sulbanuu nama gadi gadi gowwaa jira beektaa torban tokkotti du'aa akkatti gadi nama gadi gadiitti fudhatee of ajjeesa. Edna kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf ustaazillee araadaadha kanarratti waa baay'ee beeka dhugamaa. Akkuma siin jedhe jechuudha. Bar milkii isuma dhugaa ka qalbii malee milkii shaaqaa yaadde. Bar erdinaa ukaa asfalligim lazi dhugaa dubbatu faaraan feetellee bar jaartii fi waliin irrafa. Siigalee jaartii waliin rafnaan ammoo jaartii fi gammachiisuu qaba nam. Jaartiillee jaarsa gammachiisuu qaba. Siigalee. Kuni irra gowwaan dhiiraallee akka jaarsi jaartii tajamuun beeka. Irra gowwaan intalaallee dhiira bira ogeetti bakka sadi babeeti. Ihenne kun uumama siigalee waan rabbiin uumaman namaa kenna. Hatta maraattu illee kabar fayyaatti qomataan xashillee achi bira geennaan hin beeka siigalee. Kanaaf dawaan keemikaala irraa bilisaa kan nama isaarraa rakkoo hin geenye fudhatee itti fayyadamu. Shagaa wal qabsiisaa itti wal aarsuu akkasii ustaas. maa jechuudha. Keemikaala irraa bilisaa ta'u An fudhadhu argumamu rakkoo isarraan hin gahin malee sigalee miti isa haqni sirgii. Bakteetii miti noormaalii biyya isaa fuudhati maal. Dhaabbileen akka doktor. Inshaallah. anaaf nasriidhaan ta'u Siishaa boonusii gaamaalitti goota isaaqi. Jalqaba nasii dhaabu. Ustaazin maqaxanii bar anaafis naa kennita nasriidhaafis kenni isaaqifis kenni jedhee jira. Warroota kaleessi an maaliif wanti kun itti baabbamu balarraa bilisa jechuudha. dura Rakkoon qabu. Qoya Hamza Fuudhama danda'a? gaafillee akka shari'aatti illee dubbataa turte sababa jaarsi tokko jaartii gammachiisuu dhabuutiif yoo gargar bahane nama sanirra maasii adeema. Maa dandeettii miti barannee dadhabeenni. dadhabina qofa osoo hin taane al tokko waaltu jira ustaaz jaallachuu sana jira inni dhiiraa keessatti kan isaa haajaa isaa ba'annaa ituma beekuuti bar utuma beekuu akkasiinis haajaa isarra barbaaddutu beekuu kan dhiisu jira. Maasiyaan ta'u sun Harama guddaadha ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafatu. وإن لربك عليك حق ربك حق سرا قبا حقي ساقول حقي سبالي صلاة ومنوفي وإن لزوجتك عليك حق حاتمنا كيف حق سرا قبا حقي سرا قبا مالي وجه رفو سيقام بجيسو قدمتي أكيد إنما كان جاهي أفو باتي وقد يبدوتاتي حقي سنين أبتك دبر
laazima gammaddee jettee si gaafachuu qabda. Jaafaaf jaaffii waliin uffachuun qabu nu beekta. Galaami waan kana akka qoosaatti ilaalame waan amantiiti wanni kun beeki. Asirratti lawan takkitiin ani isinii dabaluu barbaadu Hamza. Maaltu jira si fakkaate dhugama rabbii ka qoosaa malee jechuudha. Keessattuu wanti akkanaa dogongorra akkanaa kun dhiirota warra siingilii bira mul'ata beektaa warra jaartii qabu taa'anii just wama wal qunnamtii jedhamu kana iyyuu yeroo tokko godhee nama laalutu jira yeroo mata kittii bichaa jechaadha. Siigalee marra awwalaa ta'u birraa fedhii isaa darbe taanaan tanuma akkasitti nama laallatutu jira keessattuu ijoollee dhammata sawaaraa qabu. Inni ilaalcha akkasii qabaatu sun dogongora wal qunnamtii jechuun namni yeroo takka qofa yookiin fedhii ofii qofa baafatee yookiin yeroo jalqabaa san qofa jechuun sirriidha. Kan jalqabaa sun kan dhiiraa qofa baay'isawee. Kan dhiiraa sana qofaadha kan jalqabaa siluma tokko kan isaa qofa. Isii biran geenye jechuudha barisiin tokko sun ammallee isin yoo jedhe malee Saniini miti siigalee kanaaf dhiironni kenna. Wallaahi rakkoo hedduu ijoollee hedduu jira. Wallaahi Nasri waan tokko sitti himu itoo dubbii kee xumurtaa. Yeroon gara jaalalaa biyya Forex irratti hojjedhu namoota hedduu wal naquunnamu ture dhimma jaalalaa kanaan. Wallaahi irra caalaan isaa ituu jaallattuuni isa sababa kanaaf kan dhiistu maalan godhaa. Innis ituu isii jaallatu waan akkasii hanqina qaba hanqinni guddaan immoo mana keessatti dhiirriniif durbii kan isii wajjin jiraattu yoo siree irratti waliin gammachiifne ilaa addunyaan kun yoo hangam waan barbaade qabaate gammachuun guddaan bakka ciisichaatti malee eessattuu akka hin jirre hin beekamaadha kun yeroo hedduu sababa wal fakkaataa kana baay'ata namoonni kan isaan gargar ba'anis hedduun isaa kana waan ta'eef dhimmi kun dhugaa dubbatu keessatti dargaggoota Oromoo shamarran Oromoo hin beekna namoota kaan hin beekna akka isaanitti wal gammachiisan jaalalu mallee maal akka fakkaatu kan walitti agarsiisan jarri kaan hin komataman Oromoo keenya bira garuu rakkoo chillaa baay'inatii guddaa isaa jira dhugaa dhiirri kan keenya waan kanarratti fokas godheetu daawaa waan itti ba'a fageenyaan. Anamma dawaa kanarraa fudhatani miti. Dawaa kanarra caalaa dhiironni kanarraa fudhatan dhiirota Habashaati. Siigalaa miti. Isaan immoo akka namoota kennaa kana saalfachuun beekanii waan akkasii qabaa, waan rakkina akkasii qabaa, waan kana fooyyessu jira naan jedhan. Dhiironni keenya du'anii badan malee isitu gatee biraa deema malee rakkina kan koo jedhanii ofitti amanan sirrii miti. Argitee rakkina koo jedhanii ofitti naman ufuun bakka guddaa godhe isiin garuu ittiin ila sirraa gammadaa hin jiru jetti. Natti mani barkeessa ijoollee shamaraa sirraa gammadaa hin jiru. Tarii mana yaala deemuuf laalchisi. Tarii yookiin gara ta'ee dhufu yaali. Angarus amala isaan jaalatti. Amalli immoo Wamaa gochuun dandeessu. Yeroo muraasa qofa. Iddoo amala badaa ta'ee achi yoo gammachiise amala isaa san dandeettee waliin jiraatuu dandeessu. Namoota akka bifti isaa bineensa fakkaatu kana galattee wajjin jiraattu achitti gammachiisa waan ta'eef jarana ucciti maaliif namoota tokko argitee kan bifti isaa bineensa fakkaatu kana dubartii irraa dadhaban maaf